Guyyichi akka lakkoofsa warra Awurooppaatti waxabajjii 24 bara 1987 ture. Magaalaan Rosaaniyoo jedhamtu kan Arjentiinaa keessatti argamtu simboo miila isaatiin addunyaa kana akka naasisu durfamee kan hin shakkamne mucaa tokko simatte. Sanyiin isaa fagoo galaana Atlaantikii waraabama. Sababiin isaas sanyiin haadhaaf abbaasaa waraana addunyaa lammaffaatti waraana Xaaliyaan irraa baqatanii gara Arjentiinaatti kan godaanan ture. Yeroo sanatti Xaaliyaan rakkoo hamaa keessa seentee waan turteef jireenyi salphaan turre. Sababa kanaaf hir'ina hojjettootaa yeroo sanaa kan qabdu Arjentiinaan keessummoota ishee eeyyee hojjettoota nan barbaada jechuudhaan baga nagaan dhuftanii jettee simatte. Haatii fi abbaanis jireenya isaanii Arjentiinaa keessa taasifatan. Jireenyii fi gaa'illi isaanis daa'imaan eebbifamuun waxabajjii 24 bara 1987tti daa'ima argatan. Maqaa daa'ima isaanis Leeyonar Andraad Meesii jechuun moggaasan. Guyyaa har'aa addunyaa guutuun maqaa gabaabaa isaan isa beeka. Leeyonar Meesii. Dandeettii isaa ajaa'ibaaf addunyaan kan dhugaa baatuu fi Leeyonar Meesiin yookiin gootummaa isaa ibsuuf maqaa kennamee fi Zagoot. Qophii guyyaa har'aan seenaa isaa isa ajaa'ibsiisaa kanan isin biraan gahu ta'a. Mudannoon addaa isaas akkasuma dhaggeeffatamanii kan quufaman miti. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Qophiin ispoortii keenyaa eegaleera. Qophii ispoortii keenyaa har'aan immoo seenaa taphataa cimaa fi beekamaa Leeyonar Meesii kan isin biraan geenyu ta'a. Qophicha waliin Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan immoo affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Kubbaa miilaa eenyuyyuu ni taphata. Kubbaan mataa isheeyyuu garuu miila Leeyonar Meesii jala yeroo taatu surraa addaa badhaati. Jaallattoonni fi dinqisiifattoonni isaa jechoota ittiin isa dinqisiifatan keessaa suurri inni re'ee waliin ka'uun gadhiise miidiyaa hawaasummaa irratti dubbii ijoo ta'ee ture. Lafa qonnaatti re'een beekamtuun dirree kubbaa miilaa keessatti waan tokko bakka bu'uuf teesseetti. Kanaaf Leeyonar Meesiin Zagoot yookiin re'icha maqaa jedhu fudhachuun isaa. Goot jechuun akkas jechuudha. G greatest, O of, A all, T time kan jedhudha. Walitti hinee afaan faranjiin yeroo dubbisnu greatest of the all hiika jedhu nuuf kenna. Maqaa kubbaa miilaa keessatti kennamu kana argachuuf cimaa, milkaa'aa fi abbaa carraa ta'uu gaafata. Haalli tapha Leeyonar Meesii addaa fi ajaa'ibsiisaadha. Haalli inni ittiin kubbaa qabatee garagalchitti imalu, hojii garee inni hiriyoota isaa waliin hojjetus ajab kan nama jechisiisudha. Walumaa galatti dirree kubbaa miilaa keessatti nama guutuudha jechuun jaallattoonni kubbaa miilaa, leenjistoonnii fi taphataa cimaa kan ta'e Kiristaanoo Roonaaldoo dabalatee dhugaa kan ba'anii fi taphataa cimaa yeroo kamiyyuutii jechuun Zagoot jedhee addunyaan kubbaa miilaa Leeyonar Meesiidhaan moggaaseera. Mee waggoota hedduu duubatti deebinee seenaa ajaa'ibsiisaa fi dinqisiisaa Leeyonar Meesii haa ilaallu. Xumura bara 1980taatti Arjentiinaatti oduun kubbaa miilaa dhaga'amuun qabxii Maaradoonaan bakka hedduutti wanti kubbaa miilaa jedhamu kan odeeffamuu fi wanta haamlee namatti horus ture. Bara Leeyonar Meesiin dhalatellee Maaradoonaan galchiiwwan hedduu galchuun bara milkaa'e ture. Bakkaa fi yeroo waa'een kubbaa miilaa haala ho'aa akkasiin haasa'amutti kan guddatan Meesii fi obboloonni isaa hangafaa lamaan miila isaanii kubbaa miillaaf ho'isuu kan jalqaban umurii daa'imummaa isaaniitti ture. Meesiin waggaa 4ffaasaatti dirree naannoo isaa jiru keessatti osoo kubbaa miilaa taphatu ture. Tasa ija nama tokko keessa kan seene. Magaalicha keessatti kan argamuu fi Giraandoolii kan jedhamu taphattoota garee gadhaanaa leenjisaa kan turan pireezidaantii isaanii Saalvaadoor kan jedhaman ture. Leenjisaan kunis Meesii yeroo arganitti Meesiin kophaadhuma isaa akka namoota hedduu waliin jiruutti taphataa ture. Gareen isaan leenjisanis ol guddattoota irratti kan xiyyeeffate waan tureef Leeyonar Meesii ofitti waamuudhaan mee ilma koo maatii kee mariisisiitii carraa atitti nutti makamtu siifan mijeessa jechuun gaaffii dhiyeessuufi. Gara manaatti fiigee yeroon haadha isaa eeyyamsiises daqiiqaallee kan itti fudhateen turre. Deebiin haadha isaa garuu haala nama gaddisiisuun akka eegeen turreefi. Lakki yeroo kubbaa taphatu cimaa miti. Calledhee barumsa isaa haa baratu jechuudhaan Saalvaadooriif deebisti. Haati Meesii jechuudha. Gaarummaan isaa garuu dubbii kana dhaggeeffachaa kan turte akkoon isaa gidduu galuun dhiisi haa taphatu malee jechuudhaan carraatti Meesiin addunyaa waliin wal baruumteefi. Meesiin dirree kubbaa miilaa miila isaa isa xixiqqoo fi qaqalloo sanaan wal bare. Kubbaa qabatee asii fi achi fiigee yeroo galchii galchus dirrichi duwwaa malee waan taphattoonni gara biraan jiran hin fakkaatu ture. Umurii isaa sanatti ture dinqisiifannaa namootaa argachuus kan eegale. Leenjisaan yeroo sanaa Saalvaadoor yeroo ammaa waa'ee Leeyonar Meesii yeroo gaafatamanitti wanti hundisaa sammuu isaanii keessatti ka'ee akka ture dubbachuun
Waa'ee isaas akkas jedhu. Na amanaa wantoota amma gochaa jiru duris gochaa dhuma ture. Garaagarummaan isaa kubbaan yeroo sanaa jilbasaa bira gahuuf xiqqoon kan hafe ta'uusaati. Sababiin isaas baay'ee xixiqqoo fi gabaabaa ture. Dafee dheerachuu waan dideefis waa'een hojjaasaa baay'ee nu yaaddessa ture. Ta'us garuu yaadni nuti waliin irratti walii gallu jira ture. Yaadni sunis Maaradoonaan itti aanu harka keenyarra akka jiru ture. Hundi keenyayyuu dhumni isaa akka miidhagu dursinee ilaalaa turre jechuun yaadaan gara duubaatti deebi'uun haasa'u. Taphataa cimaa kanaa kan isaanii qofa godhatanii turuuf yaalanillee dandeettiin isaa addaa fi ajaa'ibsiisaa ta'uuf waggaa 2 caalaatti hin fudhanne. Waggaa 6ffaasaatti ol guddattoota kilaba biyyaatti makamuun tapha jalqabaanis gareen isaanii galchii 6 kan galche yoo ta'u 6 isaanii keessaa 4 kan galches daa'ima waggaa 6 Liyoonel Meesii ture. Waggoota walitti aanan 3fis kilabni isaanii otoo hin mo'amin mo'ichumaan xumuruu danda'eera. Waggoota kana hundaattis duuba Meesii ta'uun jabaadhu jedhee kan jajjabeessu qaamni tokko ture. Obbolaasaa haadhaa fi abbaasaa miti. Yeroo sana lakki dhiisaa haa taphatu jechuudhaan kan gargaaraa turte akkoosaa turte. Bu'aa ba'iiwwan hedduun darbamanii guyyaa har'aa Liyoonel Meesiin taphataa cimaa fi beekamaa badhaasota hedduus kan isaa godhachuu danda'e ta'eera. Wancaawwan warqee fiifaas akka lakkoobsa warra Awurooppaatti bara 2009, bara 2011, bara 2014tti kan isaa godhatee hambifachuu danda'eera. Kophee warqee kubbaa miilaa Awurooppaas akka lakkoobsa Awurooppaatti bara 2009, 2011, 2012, 2016, 2017 akkasumas 2018tti kan jiran hunda kan isaa godhachuu danda'eera. Akka lakkoobsa warra Awurooppaatti bara 2009tti akkasumas bara 2019tti immoo taphataa cimaa dhiiraa jedhamuun badhaasonni inni fudhate dubbatamanii kan dhuman miti. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota keenya, qophiin ispoortii keenya guyyaa har'aa kana gammaatti daawwattan kana fakkaata ture. Nu daawwachaan waliin turtii taasisuu keessaniif guddaa isin galateeffachaa qophiilee VTV afaan waliin yeroo gaarii.